Akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya isin haa qaqqabu kun channel keessan warroonni channel kana subscribe hin goone subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Har'a mee nyaata aadaa Oromoon qabu irratti fuulleffachuun waan dubbisarraa gurasiin buusa. Nyaanni aadaa Oromoo nyaata Oromoo biratti beekamaa ta'ee dhaloota irraa dhaloota darbaa kan dhufe yoo ta'u, nyaanni aadaa nyaata yeroo ayyaanaa, yeroo cidhaa, qophiilee garaagaraa fi yeroo adda addaatti keessummootaa fi namoota beekamoo namoota jaalataniif qopheessanidha. Nyaatota kanneen keessaa kanneen akka marqaa, ittoo yookiin qorii Oromiyaa maratti beekamanis kan naannoo muraasa qofatti beekamu illee ni jira. Nyaata aadaa Oromoo yeroo hunda kan nyaatamuu fi kan waqtii addaa nyaatamu jennee adda baasnee ilaaluu dandeenya. Nyaata yeroo hunda nyaatamu kan jedhaman nyaata uummanni Oromoo gannaa bonas biras ta'e arfaasaa yeroo kamiyyuu qopheeffachuudhaan nyaatudha. Kanneen keessaa buddeena baaduudhaan yookiin ittoodhaan nyaachuu, akaawii, maxinoo, aannan, itittuu wantoota garaagaraa kanneen yeroo kamuu fayyadamuu danda'ama. Nyaanni akka addaatti nyaatamu nyaata yeroo baay'ee hin qophoofnee fi kan akka addaatti yeroo muraasa qofa qophaa'u. Akka fakkeenyaatti ancooteen nyaata ayyaana irratti nyaatamudha. Micciirraa yookiin daraaraa kan jedhaman, qorii, gorosdoma kan jedhamuu fi kan kana fakkaatan yeroo fira dubbisuuf deeman, yeroo keessummaan kabajaa namatti dhuftee fi namoonni jaalatan yeroo namatti dhufan, akkasuma gumaata namootatti yeroo dhaqan qabatanii kan deemanidha. Nyaanni akkasii kun ammoo mana keessatti nyaataaf baay'inaan hin qophaa'u. Nyaanni aadaa Oromoo baay'een isaa dhadhaa of keessaa kan qabu yoo ta'u, uummanni Oromoo looniif kabaja waan qabuuf kanaaf yeroo baay'ee dhadhaa itti dabaluun fayyadama. Nyaata aadaa Oromoo beekamaa naannolee Oromiyaa keessa naanna'uun yoo ilaalle waaddii kan jedhamu foon murame ibidda irratti waaddameeti qophaa'ama. Ancooteen ammoo nyaata baay'inaan Oromiyaa dhiyaa naannoo Wallaggaatti beekamudha. Baaduun aannan irraa sanii dhadhaan erga irraa bahee booda baaduun nyaataaf oola. Marqaa of fudhanne ammoo marqaan uummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Marqaan midhaan filatamaa tumuudhaan yookiin qola isaa irraa baasanii erga sirriitti daakkamee booda marqaan garbuu garaagaraa irraa qophaa'a. Dhadhaa itti dabaluun nyaata kabajamaa beekamaa fi baay'ee keessattuu jiddu galeessa Oromiyaa Baalee Arsii dabalatee bakkee birootti illee beekamudha. Caccabsaa yoo fudhanne qixxaa yookiin maxinoo qopheessuudhaan caccabsanii yookiin kukkutanii dhadhaa baqsuun itti naquun qophaa'a. Nyaata baay'ee jaalatamaa fi namoonni hedduu nyaatanidha. Nyaatonni akkanaa yeroo ammaa sadarkaa dhuunfaarraa kaasee hoteelota garaagaraa keessatti illee ba'uun gurguramuu irratti argama. Qooccoon baay'inaan Oromiyaa dhihaa naannoo Wallaggaa keessatti kan beekamu yoo ta'u, qooccoon uummata Guraagee biratti illee baay'inaan beekama. Ittoo yoo fudhanne ittoon waan adda addaa irraa qophaa'a. Muduraa, foon, midhaan ittoof ta'u kan akka baaqelaa, daangulee, gaayyoo irraa illee akka qophaa'u himama. Buddeena yoo fudhanne buddeenni nyaata uummanni Oromoo yeroo baay'ee yeroo kamuu itti fayyadamu yoo ta'u, gosa garbuu garaagaraa irraa, xeefii kanaaf kan kana fakkaatan irraa qophaa'uu danda'a. Cuukkoo, daraaraa yookiin micciirraa yoo fudhanne midhaan filatamaa akaawuudhaan midhaan sun daakkamee bifa bassootiin achi booda dhadhaa qofaan kan inni laaffifamee qophaa'udha. Nyaanni kun yeroo dheeraa turuu danda'a. Biyya keessaa hanga sadarkaa biyya alaatti illee geessuudhaaf nyaata yeroo dheeraa turuu waan ta'eef nyaata baay'ee filatamaa Oromoo Arsii Baalee biratti baay'inaan beekamu yoo ta'u, bakka hundattuu hojjetamuu danda'a. Coroorsaa fudhanne coroorsaan baay'inaan Oromiyaa dhihaa naannoo Wallaggaa keessatti nyaata jaalatamaa fi filatamaadha. Qorii yoo fudhanne baay'inaan akaawii garbuu irraa kan inni qophaa'u yoo ta'u, garbuun filatamaan filatamee qolli yookiin hasaraa isaa irraa baheeti erga akaawamee booda sirriitti ammas irra deebi'uudhaan sheerumuudhaan qola yookiin hasaraa irratti hafte irraa baasuudhaan qorii keessatti dhadhaan baqfamuudhaan erga itti naqamee walitti makamuudhaan kan qophaa'u yoo ta'u, baay'ee filatamaa fi keessattuu namoota miidhamni caba lafee wantoonni akkasii irra ga'eef ni kennama waan ta'eef haala gaariidhaan uummata Oromoo biratti jaalatamaa. Nyaata aadaa lixa Oromiyaa keessatti godina Horroo Guduruu Wallaggaatti baay'inaan beekamudha. Cumboon xaafii diimaa irraa kan qophaa'u yoo ta'u, xaafii diimaa furdisanii erga bukeessanii booda eelee biddeenaa yookiin eelee haadhoo erga ho'isanii bukoo qophaa'e eelee biddeenaa irratti gadi naqanii qadaaduun gaafa bilchaatu baasanii baaduu irratti naqanii itti coroorsuu yookiin baqsuun cumboon gaafa ayyaanaa fi gaafa keessummaan firri dhufu
haala kanaan qophaa'eeti nyaatuun nyaatonni aadaa Oromoo kun yeroo ammaa kana haalli qophii isaanis duubatti hafaa yoo ta'u yaa ta'uutii hoteelota keessattuu akka magaalaa Finfinnee Adamaa dabalatee magaalota gurguddoo keessatti nyaatota yeroo ammaa qophaa'uun Oromoon mala guddaa itti baasee nyaatu yoo ta'u bifuma salphaan mana keenyatti illee nyaatota qopheeffachuu dandeenyuu fi qaama keenyaaf illee gosoota nyaataa kam keessattuu kan argamu waan qaama keenyaaf barbaachisu kanneen of keessatti hammatanii nyaata aadaa Oromoo biratti beekamanii fi Oromoonis jaalatu kan nama jaalatuuf kennu kan keessummaadhaaf qopheessu kan yeroo ayyaanaa qopheeffatee firoota isaa waliin nyaatu kana fakkaata. warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuun maatii keenna ta'a. Waraabulaa Diibanaa.